Waajjiruma poolisaatti qad godhee dhugumaan hiisachaadha gurbaa kana. Waa hatee waa takka na jalaanan. Waa balleessee waan takka hin balleessine. Waa tumee waan takka hin tumne. Jaartii halkanii guyyaa jaartii masruufuu dide daa'ima qaba jaartii qaba ala bulaa yoo jedhe maal si haa goonuu barbaannaree jedhan poolisiin biyya kanaa jechaadha. Wanni naa gootanii akka naa qajeeluu barbaadaa yoo jedhee fuudhanii naa hidhan hanga an fedhe jechaadha. Kawaayyuutti godhateeru kaan hin beekan yoo ammoo kaxxii kana ala dabre amma booda tarkaanfii biraatitti tarkaanfachuuf deema jechaadha. Kan kanarraa hafe aarii asirraa isii irraa banuu diddee asii bakka hojii an seense mana uffataa sanitti achitti deebi'ee ijoolleedhaan achitti waltumee achitti kalaas nama kanan barbaannu koottu tunurraa baase kalaas hojii irraa dhaabbatu nama hojiitii miti. Kan yeroo hojii uffata jala seenee rafu hanqatee kan yeroo hojii sa'aatii dabarsee hafu hanqatee kan yeroo hojii nama achi fidee damooza isaa guutuu uffatuma dhala bitaatumaanii geggeessu guutuun hafee amma ammoo hojjettoota achi keessaatiin waltume isaa rafu argatee mudiiratti himteennaa maana himte jedheeti. Ofiifuu rafaa jira yoo himammaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota afurtoota keenya hundi keessanuu baga nagaan jiraattan fayyaa qabdanii jiruuf jireenya keessan haalli qilleensa maal fakkaata isiniin jedha kabajamtoota afurtoota keenya. Guyyaa har'aa viidiyoo ajaa'ibaa tokko qabadhee isiniif dhufuuf deema. Viidiyoo ajaa'ibaa tokko qabadhee isiniif dhufee jira. Viidiyoon kun maali yoo jettanii waantuma ajjii fi caaltuuti kabajamtoota afurtoota keenya. Dhugaa dubbachuudhaaf wanti kun waan baay'ee nama ajaa'ibu. Waan baay'ee nama ajaa'ibu waan baay'ee na ajaa'ibee gara kiyyaan jechaadha. Maaliifii waan kana dhiisallee jedhee yaalee ture keessaallee baa waan kana keessan seenuu harka keessan naqadhu jedhee irraa fagaadhee ture. Bakka akkuma ollaa waan ta'aniif jechaadha osuma hin beekin dubbiin harka sinas dhiiste jechaadha. Osuma hin beekin waan kana keessa seenuu dandeessa jechaadha. Akkasittaanis waan kana dhiisadhee jiree dhiisuu hin dandeenye jechaadha kabajamtoota hordoftoota keenya. Maaliifii waan hajjiin caaltuu irratti oofaa jiru. Kaasiin dura inni isii irratti dhiibbaa meeqa oobsisee kan ture yaadattanii hanga isiin asii kaatee biyya galuu isii biyyarraa as deebisuu achi asillee isii tana baay'ee gargaaraa turre. Waa hedduum gargaaraa turre walitti deebisnee isallee qajeelchinee mana isaatti isiitti akka deebitee deessee akka innillee isii kunuunsu waadaa galchisiisnee tole jedhee akkasuma osoma deemaa jiran ammoo jidduudhaan akka durii sanitti deebi'anii jiran wal lolaa jiran jechaadha kabajamtoota hordoftoota keenya. Mucaa kana bakka kanatti illee waamee gorsee halkanii guyyaa mucayyoo tana irraa dhaabadhu yoon barbaanne hiikii waraqaa isii kenniifi jedheen waraqaallee hin kennu hin hiiku dura maal dabeera ka qajeelu wanni man qajeelu maali dura yaanii maal ta'e isitu isiidhaan maal taate jettanii ka anaan cadhistaniituma maal taate jettanii maal jedhee akkasitti nutti as garagalaayeti akkasuma naan jedhaa ture jechaadha. Mana kana waamee wanni ani isaan jedhin turre jechaadha. Ati abbaa daa'imaati amma daa'ima qabdaa sababa daa'ima tanteetiiti tanaaf jecha jaartii tantee kabajuu qabdaa maal caaltuullee wanni ani hin gorsin tokko hin jiru jechaadha. Isiin illee achi garagaltee isatti illee himtuu malee waan nu jennu gorsaa turre jechaadha. Akkaataa mucaa kana itti qajeelchitu maal jechaadha gorsaa turre. Kan kanarraa hafee dheengadda ni yaadattanii warri viidiyoo daawwattan dheengadda dhufee caaltuun daa'ima akkanaa kennitu yaan jedheeti na himate argitaniirtan viidiyoo naa kennuu qabdee abaddan yookaan maqaa kiyya na dha'uun qabdu hadharraa eegaltee maqaa kiyya na dha'uun qabdu yookaan naa kennuu qabdu daa'ima kiyya maal gooti biyya galfadha akkasii kalaasan amma caaltu as kenn daa'ima tante hoodhu siin jechuu hin danda'u ati deemiiti isii waamee gaafadhee yeroo isiin naa eeyyamte akkasitti yeroo caaltuun naa eeyyamte jechaadha akkasitti fuudhee daa'ima tante yoo kasii kenninullee taate yoo san si himaa jedheen kabajamtoota hordoftoota keenya akkasitti yoo san si hima jedheeni akkasitti na biraa deeme akkuma inni na biraa deemeen caaltuullee ofii waamee ni kennita ammoo kennituufi daa'ima tan akkana jedhaa jira gargaaruu hin danda'u daa'ima fudhachuu barbaada warra galfachuu eeda maal jedhaa daa'ima kennitaa innaan du'ee na dhaban hin kennu abadan jettee jechaadha kabajamtoota hordoftoota keenya. Erga isiin hin kennu abadan jettee an ammoo dirqiidhaan kenni jechuu hin danda'u. Akkasii isiin akkas jettee innaan ajjii kan kiyaasitti waamee wanta daa'ima keessa kaan carqii daa'ima fakkeessee of bira qabadhee akkasitti kunooti
caaltuun daa'ima kennitee jirti fudhadhu innaan harkuma baneena fiigee jechaadha. Yaa'anii fudhachuudhaaf daa'ima kana fudhachuudhaaf dhugaa irraa akka ta'aa jirullee adda baafadhe jechaadha kaameraa kaa'ee. Adda baafadhee erga dhugaa ta'uu beekeen booda caaltuun dide jettee jirti itti kadhadhullee itti hatullee itti waan fedhe ta'ullee daa'ima kiyya ofii guddifadha malee nam tokkotti hin kennadhu jettee naan jettee jedheeni akkasitti akkasii miree akkas taate ni ilaalla jedhee na biraa ba'ee erga na biraa ba'ee bifa aariitiin jechaadha na biraa ba'ee kutee booda irratti an akkuma tasaa ta'ee asii kutee yeroo asii kutu gara nas deema gara ganda keenyaa kana jechaadha. Ani hin dubbisnellee shakke as dhufaara jedhee yaanne ani yookaan gara biraa dhaqaara laata jedhee erga isarraa achi fagaadhee ka'een booda shakkee caaltutti bilbilee akkanaati atoo eeggadhu yoo inni dhufe ammoo bilbila jalaan banini akkanaa jedheeni tole naan jette akkuma an shakke sana adaa inni as dhufee jechaadha. As dhufee isii mana jirtu isii kophaa ofii jirtu balbalatti tume. Maal barbaad banna jala maal feet uffata jijjiirachuuf uffata sa'aatii san jijjiirataa yoo anumattu osoo dhufee uffata jijjiirachuuf deemaara osoo uffata kiyya gannaafuu kun asittuu jijjiiradhaa jedhee waan fakkaatu jechaadha. Isii walolanii maal isii biraa godha akkasitti daa'ima giddiin farkaa fudhachuu ta'ee isii oseenee tumuuf ta'ee akkuma jedhu uffata jijjiirachuuf ta'ee kanan beekamu ragaa ammoo qabatamaa viidiyoo isaa balbalattu sagalee isaa kan galu duubaan kaameraan kaawamee waan hin jirreef inni kaameraa keessa seenee jiru isiin akkanatti telefoona harkaan qabattee jechaadha waraabaa turte jechaadha. Sadarkaa kana ga'e jechaadha hajjii walumaa galatti wanni isinii himuu dhufe sadarkaa kana ga'e ama mucaa kana waan godhu wallaale angara kiyyaan jechaadha. Mucaan kun sammuun isaa fayyaa qabaa maaluma ta'ee jira maraatee jira moo sammuun fayyaa qaba laata jedheen yoo laalu fayyama qaba waan takka yoo laaltu waan fayyaa hin qabne fakkaata. Waan takka olaaltu waan fayyaa qabu fakkaata waan takka olaaltu waan fayyaa hin qabne fakkaata. Amma uma godhu dhabe gorse waan hammaa dheenillee arrabsellee waa hundaanuu qajeeluu dide jecha. Amma kabajamtoota furtoota keenya akira amma itti bilbilee lammata balbala tanan ga'inii naannoo kanatti hin dhiyaatinii jedhaani yoo dee waan dhiyaatu taate deeggarta hin hiisisa jennaa nama feete hiisisetti. Garuu booda anis illee namni boo'u caaltu namni maaliif hiisiftee akkana kawaa itti godhateeru annaayyuu galuu didan waa'een jira lamaanuu jechaadha kabajamtoota furtoota keenya. Yoo ammoo kaxxii kana ala dabre amma booda tarkaanfii biraatitti tarkaanfachuuf deema jechaadha. Karaa isa gorsuu mush gara waan biraa isa godhu osoo hin taane jechaadha. Kan kanarraa hafe aarii asirraa isii irraa banuu diddee asii bakka hojii an seense mana uffataa sanitti achitti deebee ijoolleedhaan achitti waltumee achitti kalaas nama kanan barbaannu kootu tunurraa baase kalaas hojii irraa dhaabbatu nama hojiitii miti. Kan yeroo hojii uffata jala seenee rafu hanqatee kan yeroo hojii sa'aatii dabarsee hafu hanqatee kan yeroo hojii nama achi fidee damooza isaa guutuu uffatuma dhala bitaatumaanii geggeessu guutuu nafee amma ammoo hojjettoota achi keessaatiin waltume isaa rafu argatee mudiiratti himteennaa maana himte jedheeti. Ofiifuu rafaa jira yoo himammaa rakkoo qabu. Hojii namaa dhiisee isaa rafuu abboo kan hirmaa raftannaa mucaa ol ka'eeti jim godhee mucaa namaa dha'ee akkasitti hojii irraallee dhaabaa jiran jecha dhaabbatu amma booda inni akka hojii kanatti hin deebineen nurraa hin barbaannu itti himi safara kan akka hin geenne maal naan jiran hojii irraa dhaabuuf deeman jecha. Kana hunda amala isaatti isa godhaa jira jechaadha kabajamtoota furtoota keenya. Dhugaa dubbachuudhaaf bakka hojii sanatti seensa bakka bareedaa ummata warra hojii saniin yaani abbaa qabeenyaa saniin baay'ee wal beekna baay'ee walitti dhiyaannaani yeroo guddaa waan qabnuuf kabaja kiyyaaf jecha yoo inni nu waa balleessu ittiin dubbatan achitti ijoollee taawanii kan dubbatan isatti hin dubbatan sababa anaatiif jecha akkas sababa kiyyaas ga'e malee osoo nama biroo taate qaata hojii kanarraa ari'an jechaadha. Amma immoo akira ijoollee achi keessaatti yoo wal lolu anumaafuu kabajuma kiyyaafuu naa ta'an jiru jechaadha. Hin baafna yoo isaan jedhan wanni godhaa jedhuun hin jiru jechaadha kabajamtoota furtoota keenya. Amma akira dubbii yoo inni waamee gorsee takkatti bakka hojii sanitti illee ma deebisa. Anjirallee dhaabaa ana gorsaa jedhe isaan ima dhaabatanii gorsee yoo ka dhaabatu taate yoo ka of deebee ilaalu taate hojii isaatti deebee akka hojjetu taasisaa. Yoo waan of qabuu hin dandeenye taate waan dhaabachuu hin dandeenye taate kabajamtoota furtoota keenya waajjiruma poolisaatti qad godhee dhugumaan hiisachaa gurbaa kana. Waa hatee waa takkanaan jalaanan
waa balleessee waan takka hin balleessine waa tume waan takka hin tumne jaartii halkanii guyyaa jaartii masruufuu dide daa'ima qaba jaartii qaba ala bulaa yoo jedhe maal si haa goonuu barbaannaree jedhan poolisiin biyya kanaa jechaadha. Wanni naa gootanii akka naa qajeeluu barbaadaa yoo jedhe fuudhanii naa hidhan hanga an fedhe jechaadha. Ammishii anummaan dharaan qofa waan kana irratti hin oofin jechaadha. Dharaan waan kana irratti hin oofu ni kakadhaa isallee ni gaafatanii yoo amane yoo amanne isiin illee dhuftee ni kakatti achiin booda gaafa inni qajeele jedhan fuudhanii gad nuu baasan jechaadha. Amma hidhuudhaaf deema akiratti kana. Kana yoo taate malee mucayyoo bakka isiin mujattiyoo miskiintitti bakka isiin mana isiin galtutti dhufee itti dhadhaawachan kun nuufillee waan hin taane kabajamtoota furtoota keenya. An dheengadduma tana jaruma lamaan hariiroo jara lamaaniituun walitti haa cimtuudhaaf jecha isa kana asitti waamee mucaa ollaa kiyyaa tokkollee asitti waamee gaaddiseen illee jirti caaltuun illee jirti fuxura asii waamee jechaadha hajjii kana. Maa sababni fuxura asii waamee maali? Walillee haa dubbisuu dhabatanii walii yoo nyaata namni waliin nyaate garaa wal nyaata jedheetu waan kana jara waliif fayyisuuf godha. Inni irraanuu dabree kana dagatee wannaa jedhee caaltuun illee gadi ba'uu diddee akkasitti kutee yoo jechaadha fuxura sanuu osoo nyaatiin. Awwanni kana hunda godhaafii tureef akka inni qajeeluun malee waan biraatiif miti. Kana kunoo hajjii dadhabnee jirra erga inni qajeeluu dide kunoo poolisiidhaan qajeelchuudhaaf malee wanni biraa natti hafaniin jiran gara kiyyaan namummaa hunduuf ta'ee jira. Hiisisuuf deema yoo ammoo nan hiisisin jedhe viidiyoo kanallee wargaa argu. Yuutuuba isaa irra gadhiisa. Yoo nan hiisisinii waan kana erga sadarkaa kana dubbiin geette amma booda dhufeetti balbala dhandha'uu yoo karatti illee arge maqaa caaltuun dha'u yoo jedhe namni itti dubbatu hin jiru. Yoo ni dhaa jedhe hadha yookaan boru guyyama san mana hidhaa calaa'u jedha jechuudha. Ragaa tokko malee mana hidhaa seena. Yoo ammoo ragaalee fidaadhaan ragaan hin barbaachisu viidiyoo isaatti jira waan ta'eef jechuudha. Kanuma isiniif dhufu himuudhaaf dhufee kabajamtoota furtoota keenyaa. Kana warri viidiyoo kana jaallattan laayik godhaa yaada keessan karaa koomentiitiin nu barreessaa nageenya rabbii bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu nagaan turaa kabajamaa ulfaadhaa isiniin jedha.